Boonee mataa durbaa jettee yeroo baay'ee viidiyoo hojjetti. Mucoon kun yeroo baay'ee distiroo otoo xaragduufaa suuraa of kaastee poosti gooti. Surree babal'aa fa'aa uffachuun bakka ani mataa durbaa keessan fa'aa jetti. Yeroo baay'ee viidiyoo hojjetti jechuudha. Mucoo kana miidiyaa marratti hin beeka. Egaa nagaan dagannee obboloota koo ani nagaa kooti isin fayyaa keessanii isinis bakkaaf lafa jirtanitti nagaa guutuu akka qabdan abdii guddaan qabaan obboleettiin keessa Waaqayyo haa galatu nagaa kooti. Egaa seenaa boonee jechuudha. Waan baay'ee nama barsiisaa jechuudha. Seenaa isheen dabarsite baay'ee nama gaddisiisas. Egaa booniyyee homaa miti jabaadhu siin jenna dhugaa dubbachuu fi seenaa isheen dabarsite tamboo xuuxee bakka waa baay'ee sigaaraa xuuxee jettee daandirra bulee jettee bakka kun hundi kan ta'e sababii maatii yookaan abbaa dhabuurraan kan ka'e abdii kutannaarraan kan ka'e namni akkas ta'uu danda'a. Maaliif haadha koo duwwaa jira jette abbaan qabu jette ka sababuma maatirraan abdii kutachuun sababaan taane keetti kufuun ta'uu danda'a hin beekamu waan ta'eef. Egaa obboleettii koo jabaadhu siin jenna seenaa kanaan dura dabarsite sun baay'ee tokko namoota baay'ee sin barsiisa. Namoonni baay'ee irraa barumsa argatu. Baay'ees kan nama gaddisiisudha. Egaa rakkoo hin qabu Waaqayyo baga achi keessa si baase. Baga Waaqayyo sadarkaa kanaan si geessisee siin jedha jabaadhu itti fufii. Haala hundumaa arrabsoo namaa jecha namaa hin dhaga'iiniin siin jedha kun dhaamsa kooti. Obboleessi keenya kun immoo abbaan manaashii kun nama sammuunsaa bilchaate. Nama namummaa qabu. Baqa nama fageessee yaadudha abbaan manaashii kun. Dhugaa waan baay'ee na barsiise waan baay'een irraa hubadhe jechuudha ijoollee kana lamaan irraa. Yeroo booniyyeen jaalala dhiyeessituuf jechuudha. Atoo iyyuu akkasidha. Atoo nama akkasiiti jedhee isheen tuffanne. Boonee atoo biyya lafaa keessa deemtaa. Anoo nama mana Waaqayyoo keessa hojjetudha. Nama Waaqayyoon tajaajiludha. Akkamitti taaree kuniin jedhee isheef deebisee jedhe. Gaafa kanaa ishiin tuffanne jechuudha namni kun. Gaafa kana isheen immoo bakka wanta inni jibbu sana dhiistee mana Waaqayyootti deddeebitee sabakkee bultus isa sigaaraa xuuxxus suusii garaagaraa isa yaalaa turtes hundumaa dhiistee bakka isa faanaatti fuftee jechuudha. Waaqayyoon galateeffachuu Waaqayyoon kadhachuu mana Waaqayyootti deebitee jechuudha. Suusii kaleessaa fi wantoota jibbisiisoo san hunduma isaa dhiistee jechuudha. Inni gaafa kana argu bakka mucoon kun deebite kan jedhu dhugaa Rabbii baay'ee nama gaddisiisa. Gorseenii mana Waaqayyootti gorsee ishee deddeebisee akka ishiin dhiistu akka ishiin jajjabaattu gorseenii isa booda jaalala isaanii jaalala dhugaa jaalala kabajamaa jaalala bareedaa itti fufanii jechuudha. Haasaa isaanii itti fufanii. Namni kun nama sammuunsaa bishaate nama yaaduu danda'u. An garuu barumsa baay'een isaan irraa fudhadhe jechuudha. Fakkeenya baay'ee namaaf ta'u nama hubateef nama seenaa san dhaggeeffateef fakkeenya kan ta'anidha. Kanaaf obboleessa koo jabaadhu Waaqayyo si haa gargaaruusis illee atis waan gaarii goote akkas jedhe dubbii isaa keessatti eggii isheen biyya lafaa keessaa deddeebitee wantoota nan ishee irratti jibbu hundumaa dhiistee kuniyyuu jedhe wanta namatti toludha wanta Waaqayyotti toludha. Eggii ishiin kana dhiiste wanti kana caala na gammachiisu hin jiru jedhe jaalala ishii fudhatee ittiin fufanii jechuudha. Dhugaa baay'ee namatti tola. Gaa'ila gaarii gaa'ila milkii gaa'ila kabajamaa Waaqayyo siniif haa godhu siniin jedha. Umurii waliif dheeradhaan siniin jedha. Baay'ee sin jaalladha baay'ee si kabaja obboloota koo ani garuu akka kootti barumsa baay'een sinirraa fudhadhe. Abbaan manaashii sun namni sammuunsaa bishaatedha. Nama ishiin ceedhee isheen tuffanne. Nama isheen immoo otoo amma tokko tokkooti otoo nama tokko tokkooti ka'ee isheen akkasii suusiin taane
waan baay'ee keessa buutee baate jedhee waan baay'ee jechuu danda'a. Garuu inni akka ishiin sirrooftuuf, akka ishiin mana waaqayyootti deddeebituuf ishee gorsee, ishee jajjabeessee, jaalala ishii san fudhatee jaalala dhugaa itti waliin fufanii waaqayyo sinaa eebbisu. Sinirraa barumsa guddaa fudhadheeraan akka mataa kootti jabaadhaatti fufaa, homaa tokko hin dhaga'inaa, jecha namaas hin dhaga'inaan siniin jedha. Umurii waliin keessaniif, umurii waaqayyo siniif haa dheeressu, horaa bulaa, jabaadhaa, jajjabaadhaa siniin jedha. Barumsa guddaa namaaf ta'a seenan sin dabarsitanii. Hojii sin hojjettan barumsa guddaa namaaf ta'a. Sinan jaaladhaa, kabajamaa siniin jedha dhaamsa kooti. Dhaamsa obbolummaa jabaadhu booniyyaati siin jedha. Waga waaqayyo si baasee sana hundumaa keessaa karaa buluurraa, bakkee taa'urraa, sigaaraa fi suusii garaagaraarraa baga waaqayyo si baase, baga waaqayyo si milkeesse, abbaa manaa gaarii, abbaa manaa kabajamaa baga waaqayyo si kenne. Jajjabaadhaa lafa jirtanittis siniin jedha dhaamsa kooti. Nagaan naaf tura.